mormaa'ol ana agartee imoodhaan haasa'u kan sosso'u manna jette kaameraa dura yaate ijoollee dhiiraa fi kaafte hoogganni dhufe. Yoom rakkadheen rakkoo kamii fi harkisee beeratti waraabee ergaan tokko gammachuun ati waan kanarraa argattu tokko hin jiru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kabajamtoota daawwattoota obboleewwan kiyya akkam jirtan nagaa fayyaadha baga nagaan jiraattanii. Social media kana gubbaa akkuma beekamu viidiyoo tokkotu olii gad deemuu jira. Viidiyoon mormaa'ol ana agartee imoodhaan haasa'u kan sosso'u mormaa gad immoo waan biraa jechuudha. Walaa hawla walaa quwwata illaa billah. Amma dura gartee ni yaadatta yoo ta'e ijoollumti keenya kan gartee gosaanis biyyaanis natti dhihaattu awwaan san beeku wallahi waan san irratti duulanuuf takkaa waan jira nyaadheen beeku takkaa maqaa jiraas balleesseen beeku gaarumaa fi sila khayrumaa fi insha Allah viidiyoo kiyya kan tanetti hojjetanii akka nama gartee ani waan ulfaataa tokko wallahi akka waan gartee nama biraatti waan hin taane tokko dalagee ergaaruutti viidiyoon tokko olii gaddeemaara. Yaa obboleewwan kiyya viidiyoon sun viidiyoo shooppiidha. Yaa obboleewwan kiyya gaarii fi qaqqaalii والله وبالله قيامان وفيه هندبر أني كان ناقرتن كنا ورب الكعبة هنكنا تكون تنقهم وسمن قديه وسمن دلقيه وما تكنا تنقهم لأنه علمنا ماتيان ولي قال لي سبب كناتيف ميديا الرا يجول لي قرتي أكي أسباتي جتش ربي دبتو سير بحرام جتو وانتو كتو دبتو كنا أفانك أبود أف جتش قمسي قمنا أمني قرتي هندو سنتاني أمني قرتي ميديا الرا ودبم سيسور أف شرا قرتين رتدي ما جرتو واني كن مو ظلميرا أقسم بالله العظيم ربي قرتي هل كان فيده كان قرتي برقويا فدون والله وبالله فول در ربي الآبديتين نما فيديو كان دلقس نما شير قدس نما بوست قدس أقسم بالله العظيم كان دراني كعبا ربي جلديميتين ربي سنمادا ولي قال لي ظلمي أمن ردي مارو الظلم ظلمات يوم القيامة يور أقمار ربي توقيتش كان توتي yoo dhugumaan amantii islaamaa kun gartee amantii dhugaa kan ta'u ta'e rabbiin isin irraa naaf kaffalu zulmiin irratti ofarta kan rabbi isin irraa naaf kaffalu insha Allah waan bira waan hin jedhu qabuun abadan maqaan kiyyallee hin badu aan of hin beeka jechuudha fa insha Allah walgeettiin fuula rabbii duratti hundi keessanuu warri gartee narraa dubbattanii maqaan taan irratti barreessitanii waan taanaan jedhatan jechuudha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ati abbaa manaa taatee isii fuudhu yoo ka deemtu agam simmi oftime wanni namu qorqorroo ta'ee raasatti wal jissee wal biraa deemuuf akka laal xaasaa wanni zayitii way keessaa buufatanii raasaa wal jissee wal biraa deemuuf janaa raka shakkanaa kanaan wal butuchanii janaa kanaan wal hadheessanii laayale wal rakafsanii wal xureessanii ka haasofni kabajaa eeggate keessa hin jirre haasofni safuu keessa hin jirre ka amantaa ofii eeggate keessa hin jirre kanaa wal butuchanii waalaikum salaam wa rahmatullahi lammi wal butuchaniiti namu wal tufee wal biraa yaa wal tufee tadiini keetii si jidduu jiraatte kabajaan safuu si jidduu jiraatte waluun jibbitu yaafa wal jaalatteeyyuu waliin jibbituu waluun gantuu waluun dhiistuu nasii matan gaafuma dura jalqabdu haasofni kee guutuun haraam ilaahi argaa ture. Asliin gubboo nyaatee dubbi micciire akkamitti micciire Maarqos darajaa gombisaa keessa jiraan jedheen intalli namaa intalli bareedduun aafiyaa guutuu qabdu morka nyaataa ta'e Maarqos irka galteerti abbaa Maarqos irka galchee beekuun. Fatiha eenyuun amma Fatiha yoo jedhame namni maal jaallata beektaa Mubaarak asliin afaan isaatii jedhe asliin afaan isaatii maal jedhe bakka Fatihaan hin jiretti amma waa'ee abjura naa saaramoyi unooti maa jiboo naa see kunoota asliin maal jedhe kan nuti beeknu yoo waan biraa biyya tokko jiraatanii karaatti hojii hojiin neqa yookiin hojiin baratan malee jedhe hojiin barachuu taate malee jedhe kan nu Fatihaatti beeknu Mubaarakitti jedhe jala muree majammara achumaan intalli asli etti defetenan aywa erga intali ani indau waan gaari naaf idde ani oiga erga tani warra tikalte jeni asli seeratti bona jeni erga argate warra Marcos erga tali warra tikalte jeni ya jara tartibana sama narra wa Marcosin
Ati si mataa isaa achi barbaade ka sa'aatii meeqa guutuu barbaade. Maali gabaal irraa gooti. Elias dundi dabaleen nu asoosisa. Elias dabaleen nu asoosisa. Nama narrabsee. Nama narrabsee. Wanti yaa jala deemtee kolfaa jirti. Dhaggeeffadhaa. Wanti yaa jala deemtee kolfaa jirti. Wal nyaatti jirri jetti. Gammadaatti. Hin gammadin giifti. Lafa dhugaan dubbii jiru beekti. Yoon bakkeetta sittiin deebi'u. Yoon bakkeetta beekatamee sittiin deebi'u. Fudhadhati mubee Marqos sittiin deebina. Amma asli maal jedhe kan dhufe yoo karaatti wal arguuf hojii hojjeta jechuuf mana barumsaa waliin barachuu taate malee jedhe Fatihaa Mubaarakitti beennaa jedhe. Kun nama komentii yoo gaafatan Fatihaa yoo jedhame Mubaarakitti beekanan kun dhumataadha. Namichi gumbii antuuta gumbii galte reessanii antuuta gumbii galte natti ta'e jenna maal jedhe Marqos eeyyeen antuuta gumbii galte balleesseen fixu malee bahuu jedhe dhaggeeffadha eenyu biratti aslii biratti jedhe. Asliin irraan dubbanne kanarra akkami funyaan qabnee si baamna hudha qabnee si baamna gumbii keessa hin jenni asli agaarta hudha qabnee si baamna hin jenni warran talaati ilaala asirratti waan jira kan akka wayi addaan lahuu barbaadaa jira gubboo wayi seene gidduudhaan argeeraati akkatti gubboon seeti maal jedhe warri talaa kana jedhama kokkee si qabnee si baamna jedha eebbisaa galchaa ijibaa jedhu warri talaa mirga guutuutti qaba waan ta'eef baasee darbachuu danda'a. Mucaan maal jette? Ani asliitti baqadheetti. Ani hin jibbine amma asliitti baqachuu sila. Warra kootti baqadheetti asliin nurka galtee jedhe tolee jedhee fudheeraan. Eenyu balleessaa jiraan dubbadhaa mime. Warra ergasii warratti galte ani asliin hiriyaa kootti jedhaan jiru. Saahiba kootti seeraan itti deemadhaan asliitti. Maal jedhe jechuun asliin? Egaa argaan talli nurka galte seeraan deemadhaa jennaan hin deemuu jedhe Marqos deebisee. Qabadhaadha dubbii sirriitti. Hin deemu seeraan jedhe. Kan asliin jedheenis. Asliitu gubboo nyaatee dubbii dabseen walumaa galatti lakki hin dabne yoo jedhee dubbii kanarraa kaa'ate. Amma guyyaa guutuu suma ta'a salaata moo seerri hin jiru? Ixeeraan sultaan ijoo qabadhaa. Ani mana kana mana kooti. Waggaa meeqa rakkadhee ijaaree mana maal jedhee ijaaree osoo keessa jiraachaa jiru. Aslii mana kooti jedhaa dubbachuu danda'a. Nan jeeqa wallaahi nan jeeqa. Asli mana kooti jedhaa ta'uu danda'a. Dhaggeeffadha guys. Asli. Dhugatu mooyata haa jedhullee baatu dhugatu mooyata mee ittuma furii. Kana osoo kanaan jirru ani beektaa kanaan durallee mana kan akkatti nama meeqarraa seef godhadhe osoo dhiirri meeqa hattuun meeqa dhufteetti galuu barbaaddu osoo seef godhadhee taa'aa jiru wala dheenaa duraan mana koqee koo eeggachaa jiru kabiraan dhufee natti gala. Kaan ofirraa geggeesseera. Kana nama hedduutu beeka nama hedduurra ga'a. Ofirraa geggeessee mana koo yaa rabbi si haa galatu jedhee mana koo keessatti nama deebi'u kun immoo faxa kennaan dhufee isaa akka dhufe hin beeku keessummaa dhufe natti gala. Dhufee magalee bakka haa ta'u jedhee ani silaa garraamiidha haa taa'u dhiisaa jedhee guyyaa akkas guyyaa deddeebuu jalqabee dhufee manni kan kootiin jedhu lafumaa ka'e. Ani maal yaa rabbi maalumaanii carraa akkamiin qabaa. Isumaayyuu mana koo dhufee ati gumbii keessaadha. Manuma ani ijaaree guddiseti ati gumbii keessa jirta. Ati hantuuta gumbii keessaati naan jennaan. Hantuuta gumbii keessaa hojii isheen beektuu dhiisii. Osoo hantuuta gumbii keessaa na goote illee hantuuti gumbii keessaa sanyii sana nyaattee fixxu malee hin baatu jedhe. Kanaaf manni kan kooti ilaal. Waa'ee asilii jettan maal jettanii? Ammatu jaarsummaa dhiistee kan fidde ani qe'ee koo dhiisee hin deemu waladheen eega malee. Yoo wad dubbattiin humnaan taate illee nan eeggadha malee ani qe'ee koo. Ani qe'ee koo jaarsummaattis hin deebisu, jaarsummaas hin barbaadu, akka seeraatti immoo waan irraa barbaachisu waan seeraa koo fudhadhee gara maatii nan deema. Mucayyoon kan kootii akka tana jiraan dubbanne lammata. Yoo kana kabajaan hin ba'u mana kootii ta'e dasse tarkaanfii fudhatamuuf itti gaafatamummaan eenyu dhaggeeffadhaa humnaan haasaame fixanneerraa maanguddoo Mubee amma nama hedduu jira Eeliyaasin jira Reediin jira Dr. Asliilee wanti yaaleen hin jirti. Amma dhugaa laaluudhaaf waan tokko gaafii tokko wanti yaan xallaqamtuudha si waliin jirra koosatti komeettiisi. Latu sirise egonola si waliin jirra maal koosatti laa komeettii la laldura. Wanti yaan maanguddummaa ogeessa. Mee Maarqotiin waan tokko gaafadheeti gara doktoraa deebina. Maarqotii gaafii tokko siif qaba. Mee Mubeeni ati hantuuta maalii keessaatillee haa jedhu
garuu deebi'ee dhumarratti doktorri isin lachuyyuu dubbii kennadhaa jennaani ani dubbiin kennadhu. Doktorri quban qabu waan ta'e waan nun akka mana kana ijaaree mucayyoo manatti galfadhee waggaa meeqa wajjin jiraadhee mana guddifadhe hin beeku. Inni amma jirayyuu dhufee ani jedhani maal inni isaa inni achi silkii waliin haasaan itti goddonyaadha naannoo tokko goddonyaadha jettee. Marcos. Kana haasaa malee manni kan. Sana osoo hin taane nagargaaruu danda'a kun Eeliyaas Faatillee hin jira. Asliin nama hiriyummaadhaan deemu miti nama dhugaadhaan deemu maanguddoodha warra talaati anaa soddaadha nan kabaja balleessaa soddoomuun immoo jiru inuma jiru soddoomu inuma nan falmaaladha intalli amma dubbiin kana gargar nu baasu yoo kanaan deemtanis asliin nama bilbilatti bilbilamee attaallalamu miti kana innis hin beeka eenyuun hin beeka qabadhaa asitti sila soddaa cabsaa jira itti soddoomu immoo deemaa jira ilaala. Dhuga. Ila jala kenna dubbiin teessanii. Doktorri haa dubbatanii. Obboleettiin Marcos obboleettiin tiyya an duraan kophaa ta'e amma nama hedduun na dubbisaa jira yoo sitti ergatani akkatti nafu bultii ijaarachuu barbaadaa jette. Marcos immoo tun argitanii obboleettii tiyya daffaree waggaa meeqaas gaddadeetinii waliin jiraachaa jira. Haqa obboleettii tiyyaa yookiin seera fi aadaa Oromootiin naa gaafadha. Yookaan immoo biyyi seera qabdi mirgi shamarranii maal akka ta'e hin beektanii biyya faranjiititti waan dirqisiiseetiin itti taphataa ture seeratti dhiyeeffadha. Kanan goone ani kabajaan mucayyoo keessa nan jaalladhee nan amansiifadheera jaalala isheetiin jaalladha si malee ani naan jettee jirti. Kanaafan qophaa'ee qarata koo dubbii jaalala Marcos. Marcos akkas osoo hin taane qo'ee mubee akkas osoo hin taane duraayyuu namni tokko jaartummaa heddiduu hin danda'u namni jaarsaan bula namni erga ka jaarsaan bulu taate waan jaarsaa diduu hin danda'u. Ani humnaa gulbataan deemaa jedhaa jirta beete ani humnaa gulbata jaarsummaa hin kennadhu. Manni kiyya abbaan feeta waan feetan fiduu dandeettanidha. Mucayyoon dammoo ani warra kiyya harka jira. Warra kiyya harkaa hin bahu. Gara warri kiyya naa jaajetti deemaa jetti. Mee jaartummaa kana maaltu si dhoogate? Jaartummaa kana maaltu si dhooga? Jaartummaa jechuun fala araara. Yoo siyyuu taate yoo mubeeyyuu taate araara buufti malee waa hin balleessitu. Maaliif didde ani xiinxani sun waa balleessu malee hin bahu maaliif jetta? Yoo sirrii miti naan jettani na dhorguu dandeettani Eeliyaas.